Jaallattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo baga nagaan dhuftan. Oduu fi odeeffannoo irraa kan gurraan isin ga'uun dura mata dureewwan ijoo qophii keenyaa isin beeksifna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Mata dureewwan har'aa keessaa eebila 15 gumaan gootota Oromoo milkaa'uun qabsoo bilisummaa Oromoon baafamaa jechuun adda bilisummaa Oromoo hime. Afaaniin nagaa waamicha dhiyeessuun waraana bilisummaa Oromoo warra nagaa filate salphisuun faayidaa hin qabu jedhan jiraattonni. Shawaa lixaa keessatti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen meeshaaleen mootummaa to'ataman humnoonni mootummaa miidhamuu isaaniitu himame. Odeeffannoo keenya kabirootiin ammoo Amboo keessatti gareen maafiyaa hidhatee yakka hamaa raawwataa jira. Jiraattonni saamichaa fi miidhaa irra ga'een dheekkamsa keessa seenan. Odeeffannoo dabalataa fi addaa yeroo gabaabaa keessatti isin biraan kageenyudha. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo Chaayinaan murtee Ameerikaa ulaa Hormuz cufuu balaaleffatte. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu akka ariifachiifamu waamicha dhiyeessite. Odeeffannoon keenya guyyaa irraa yoo ta'u kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun nu faana turaa jechaa odeeffannoon of harkaa qabnu kunooti. Odeeffannoo keenya ka jalqabaatiin gumaan goototaa milkaa'uu qabsoo bilisummaa Oromoon baafamaa jedhe addi bilisummaa Oromoo. Addi bilisummaa Oromoo yookiin ABO'n eebila 15 guyyaa goota'uu fi wareegamtoota Oromoo sababeeffachuun miseensota, deeggartoota, qabsaa'otaa fi uummata Oromoo bal'aaf dhaamsa dabarseera. Guyyaan kun yaadannoo gootota bilisummaa, kabaja sabummaa fi mirga Oromootiif lubbuu isaanii wareeganiiti. Guyyaa ulfaataa fi kabajamaa ta'uun ibsameera. Seenaa qabsoo keessatti qabsaa'onni hedduun wareegamanii qabsoon akka itti fufu taasisaniiru. Dhiigni isaanii bu'uura injifannoolee har'a Oromoon argateef ta'eera. Gootonni kumaatamaan lakkaa'aman maqaan isaanii hin fixamne galmee seenaa keessatti akka urjii ifaa jiraachuun dhaloota dhufuuf fakkeenya ta'aniiru. Keessattuu wareegamni bara 1980 keessatti raawwatame kan hooggantoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo dabalatee namoota 10 bakka tokkotti wareegaman seenaa keessatti iddoo addaa qaba. Murannoo isaanii fi amanamummaa isaanii kanneen guyyaa gootota eebila 15 akka yaadatamu sababa taasisan keessaa isa guddaadha. Addi bilisummaa Oromoo guyyaan goototaa miseensota isaa qofa osoo hin taane Oromoota hunda sirna cunqursaa irratti falmataa keessatti wareegaman mara yaadachuuf akka ta'e ibsa. Uummanni Oromoo waggoota dheeraaf hacuuccaa jala ture keessatti wareegama guddaa baasaa dhufee jira. Qabsoonis hin dhaabbanne. Ammas ilmaan Oromoo hedduun qaama hir'achuun maatii fi qabeenya dhaabuu dabalatee gatii ulfaataa kaffalaa jiru. Gumaachi isaanii seenaa keessatti ifatti galmaa'aa jira. Gumaan isaanii kan baafamu milkaa'ina qabsoo bilisummaa Oromooti jechuun addi bilisummaa Oromoo dhaame. Addi bilisummaa Oromoo miseensotaa fi deeggartoota isaa rakkinoota kamiyyuu jalaa osoo hin jilbeeffatin qabsoo itti fufsiisuus kaayyoo wareegamtootaa galmaan ga'uu akka qaban waamicha dhiyeesseera. Uummanni Oromoo hundi bakka jirutti hojii qabsoo finiinsuun bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa mirkaneessuuf akka hojjetu hubachiiseera. Bara 2026 kan kabajni guyyaa goototaa haala adda ta'een yeroo addi bilisummaa Oromoo filannoo marsaa 7ffaa Itoophiyaa keessatti qooda fudhachuuf socho'aa jiru waliin walqabatee ibsameera. Karaan nagaa fayyadamuun kaayyoo qabsoo milkeessuuf carraaqqiin taasifamaa jiraachuu eerameera. Dhumarratti uummanni Oromoo nagaa waaraa, bilisummaa nagaa fi dimokiraasii walqixxummaa argachuu fi addi bilisummaa Oromoo filachuun murteessaa ta'uu ibsuun yaamicha dhiyeesseera. Eebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo. Gootonni bara baraan ni yaadatamu. Kabaja ulfinni isaanii haa jiraatu. Injifannoon uummata Oromoof jechuun addi bilisummaa Oromoo dhaame. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo afaaniin nagaa waywachaa waraana bilisummaa Oromoo warra nagaa filate salphisuun faayidaa hin qabu. Namni Jaal Qaanqee jedhamu yeroo dheeraaf akka qondaala gameessaatti waraana bilisummaa Oromoo yookiin WBO keessatti tajaajilaa ture. Yeroo mootummaa Dargii booda irraa kaasee mooraa leenjii zoonii kibbaa keessatti ga'ee olaanaa qabaachuun beekama. Ajajoota waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa jiran keessaa hedduun Jaal Goolicha Dheengee fi Jaal Gammachuu dabalatee leenjii siyaasaa fi waraana irraa argachuun isaaniitu ibsama. Akka odeeffannoon ibsutti Jaal Qaanqeen waggaa darbe karaa nagaa filachuun mootummaa waliin hiriire. Yeroo muraasaaf miidiyaa irratti mul'achaa ture. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana ajajoota waraana bilisummaa Oromoo biroo waliin
bakka mana Jeneraal Asaaminoo Tsigee duraanii naannoo Kaarlaa Addabaabayitti argamu keessatti hidhaa dhaabbii jalaa akka jirutu himamaa jira. Bakkichi yeroo ammaa kana akka mana hidhaa Dameetika raayyaa ittisa biyyaa jala jiru ta'uun tajaajilaa jira. Namoonni achi keessatti argaman bilisaan socho'uu akka hin dandeenyee fi mooraa keessatti eegamaa akka jiran odeeffannoon ni mul'isa. Haaluma kanaan bilbila fayyadamuun akka hin dandeenyee fi tajaajila bu'uuraa akka nyaataa gahaa hin arganne jechuun komiin ka'aa jira. Kun immoo fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa haalaan dheekkamsiiseera. Kanneen karaa nagaa galuuf yaadanitti balbala cufeera. Caalmaatti kanneen bosona jiran ammoo falmiitti akka jabaatan isaan taasiseera. Miseensota hedduu akka horatanii fi carraa lakkoofsaan himuun namoota rakkisu uumeera. Hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaa galan jedhaman keessaa Jaal Shurrubbeen kanneen karaa nagaa filatan gara mootummaatti harka kennatan keessaa isaan tokkodha. Rakkoo isaan irra gahaa jiruu fi miseensota isaanii irra gahaa jiru miidiyaa hawaasaa isaaniin sababa qoodaniif uggura miidiyaa hawaasaa jalaa akka jiran himama. Haa ta'u malee hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo dura karaa nagaa galaniif kan dhiyeenya karaa nagaa galan jiruu fi jireenyi itti ulfaachuu fi mirgi isaanii kan hin eegamnee fi haalli jireenyaa kan itti ulfaate yoo ta'u gara daandiitti ba'uun isaanii miidiyaa hawaasaa irratti dheekkamsa uumuu rakkoo dabalataa dhalcheera. Namni kun umriin isaa guutuu qabsoo sabaa Oromoof aarsaa gochuun beekama. Booda ammoo karaa nagaa filachuun gara mootummaatti deebi'uu isaatu ibsama. Ta'us haalli inni amma keessa jiru warra nagaa filateef haala mijataa akka hin taane gaaffii kaasaa jira. Dhimmichi akka waliigalaatti adeemsa nageenya keessatti amantaa uumuu fi tifkachuu irratti gaaffii guddaa kaasaa jira. Namoota waraana irraa gara jireenya nagaa deebi'an akkamiin akka simatanii fi akka ittiin bulchaman irratti marii bal'aan akka barbaachisutu hubatama. Dhuma irratti gaaffiin akkas jedhu ka'aa jira. Nagaan Oromiyaa hawwamu akkamiin dhugooma ka jedhu yoo ta'u haala qabatamaa kana keessatti deebii barbaadaa jiraachuu hawaasni ni komatu. Odeeffannoo keenya addaatiin ammoo biyya abbaa hin qabne ormi keessa garmaama akkuma jedhamu loltoonni RSF daangaa ce'uun deddeessa qubatanii jedhame. Odeeffannoon bahe akka agarsiisutti mootummaan Abiy Ahmadiin durfamu jalatti sochiin waraanaa haaraa daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti mul'achuu isaatu himama. Akka gabaan jedhutti loltoonni garee Rapid Support Force yookiin RSF waraana Sudaan kan Abdul Fattah al-Burhaaniin hoogganamuun haleelamuu isaanii irraa kan ka'e daangaa ce'uun gara naannoo deddeessaa seenanii jedhame. Naannoo Daabbus keessatti kaambiin isaanii haleelamuu booda loltoonni RSF humna waraanaa Sudaan jala dhaabbachuu dadhabanii daangaa Itoophiyaa humnaan cabsanii seenuun himameera. Haaluma kanaan humna isaanii deebisanii gurmeessuuf gara naannoo laga deddeessaa akka baqatan odeeffannoon ni mul'isa. Gabaasichi dabalataan akka ibsutti humni waraanaa Sudaan kaampii RSF irratti tarkaanfii cimaa fudhachuun loltoota isaanii keessaa hedduu du'aa fi madoon adabuu danda'eera. Kunis gareen RSF mootummaa Sudaan waliin walitti bu'iinsa cimaa keessa akka jiru agarsiisa. Dhimmichi daangaa biyyoota lamaanii keessatti nageenya irratti dhiibbaa uumuu danda'uu fi haala yeroo keessatti xiyyeeffannoo mootummaa fi qaamolee idil addunyaa barbaaduu akka qabu hubatama. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo Shawaa Lixaa keessatti tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo fudhateen meeshaalee waraanaa to'ataman humnoonni mootummaa miidhamuutu himame. Waraanni bilisummaa Oromoo yookiin waboon zoonii giddu galeessaa jala jiran naannolee Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee magaalaa Minaaree fi Adaa Bargaatti tarkaanfii waraanaa fudhachuu beeksiseera. Akka odeeffannoon isaanii ibsutti haleellaan kun jala bultii guyyaa gootota Oromoo yookiin eebila 11 irratti barii barraaqaan raawwatamee jiran. Tarkaanfii kanaan humnoota mootummaa irratti miidhaa guddaan ga'uu fi diinni hedduun du'aa fi madoon adabamuutu himame. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa isaa keessatti meeshaalee waraanaa hedduun harkatti galuu isaanii kaasuun kunis qabsoo bilisummaa Oromoof galii guddaa ta'uu ibseera. Meeshaalee waraanaa mootummaa irraa hiikaman keessaa diishqaa 1, bireenii 2, qawwee haakaamaa 72 fi hidhannoo waraanaa waliin akka hiikaman qondaalli waraana bilisummaa Oromoo gabaaseera. Dabalataan ajajoonni mootummaa lakkoofsaan gara 50tti tilmaaman booji'amuu fi miseensonni biroon hedduun qabamuu isaanii eerameera. Akkasumas loltoonni mootummaa keessaa hedduun ajjeefamuu isaanii ibsameera. Haleellaa kana keessatti konkolaattonni raayyaa ittisa biyyaa fi meeshaaleen mootummaa gubachuun barbadaa'uun akkasumas
kaambii waraanaa gubachuun gabaafameera. Qabeenyi mootummaa baay'een lakkoofsaan tilmaamamu rakkisaa ta'e akka manca'e himameera. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo Amboo keessatti gareen maafiyaa ijaarame hidhannoo hidhatee yakka raawwachuu fi jiraattonni yakka hamaa fi saamicha kanaan lubbuu fi achi buuteen dhabaman heddummachuu irraa kan ka'e jiraattonni dheekkamsiise. Jiraattonni magaalaa Amboo odeeffannoo miidiyaa irratti qoodaa jiran isaan kunneen gareen maafiyaa qaama mootummaa waliin wal qabatee hojjetu yakka hamaa raawwachaa jira jechuun himatan. Akka ibsa isaaniitti gareen kun nama Kaasaayee Qananiisaa jedhamuun hoogganamuu fi namoota 50 ol irratti meeshaa waraanaatiin haleellaa raawwachuun miidhaa guddaa geessiseera. Dabalataan dubartoota irratti yakka gudeeddii fi hojii saamichaa yeroo hedduu raawwachaa akka jiran himameera. Jiraattonni akka jedhanitti gareen kun dameewwan 3 of keessatti kan qabu yoo ta'u, kana jechuun hooggansa sadarkaa 3 kan jalatti hammate keessaa hooggansa isaanii damee odeeffannoo sassabu, damee haleellaa raawwatu, damee mootummaa waliin ta'uun qabeenya uummataa fi mootummaa saamu akka ta'e himame. Dameen haleellaa raawwatu akka ibsanitti nama Taakkalaa Dirroo jedhamuun hoogganamu. Inni kun dura waraana mootummaa keessa akka turetu eerama. Gareen biraa Firaa'ol Fiqaaduu jedhamuun kan hoogganamu mootummaa keessaa qaamolee baankii fi bulchiinsa lafaa waliin ta'uun qabeenya namootaa adda baasuun saamichaaf qopheessaa jedhame. Gareen odeeffannoo sassaabu ammoo nama Roobsan jedhamuun kan waliin akka hojjetu ibsama. Namni kun akka jiraattonni jedhanitti yeroo darbe maqaa waraana bilisummaa Oromoo yookiin WBO fayyadamuun baadiyyaa keessatti saamicha raawwachaa ture jedhan. Maallaqa saamameen magaalaa Amboo keessatti manneen viillaa hedduu ijaarratee akka qabutu himama. Akka odeeffannoon kun itti fufetti Roobsan yeroo ammaa tika mootummaa waliin hojjechaa fi garee maafiyaa kana wajjin hidhata cimaa qabaachuun ibsameera. Dhimmichi nageenya magaalaa fi mootummaa seera kabachiisuu irratti gaaffii guddaa kaasaa jira. Jiraattonni furmaata hatattamaa akka barbaadan ibsaniiru. Aanaa Boosat keessatti hidhattoonni humna bilxiginnaa dargaggeessa tokko qabeenyummaa isaa irratti ajjeesan yaali yaadannoo Oromiyaa waan qindeeffate qaba. Godina Baashaggar aanaa Boosat keessatti hidhattoonni murna bilisiginnaa gara jabeeyyonni Abiyyi Ahimad dargaggeessa tokko qabeenya dhuunfaa isaa irratti ajjeesuu jiraattonni himaniiru. Hidhattoonni bilisiginnaa naamusaa fi sirna dhablummaa akkasumas farra Oromummaa leenjifamuun bobba'an aanaa Boosat ganda Hulluuqoo jedhamu ooyiruu isaa keessatti dargaggoo maqaan isaa Huseen Sheek Qaasim Gadaa jedhamu milishoonni qonnaa Aappiraawaash bulaa nagaa irratti eebila 11/2026 sa'aatii 9 irratti rasaasatti roobsanii ajjeesu isaanii jiraattonni ONM itti himaniiru. Dargaggeessi kun abbaa maatii akka ta'e jiraattonni eeruun xalayaa eeyyama darbii qaama dhimmi ilaalu irraa fudhachuun ooyiruu isaa ganda Hulluuqootti argamu irraa mangoo dhuunfaa isaa kuntaala 2 guurrachuun haadha warraa isaa da'umsaaf hospitaala magaalaa Boomsaatti ciniinsuu irra jirtuuf maallaqa callaa ittiin tajaajilu of harkaa waan hin qabneef gabaatti geessee osoo gurgurachuuf jedhu gaafatamaan nageenyaa ganda Hulluuqoo fi qonnaa Aappiraawaash keessatti gaafatama fakkaataa kan qabuu fi lukkeen bilisiginnaa namni maqaan isaa Ahmaddiin Badhaasoo jedhamu nama kana hordofee milishoonni qonnaa Aappiraawaash akka adamsan taasisuun badii tokko malee miira gara jabummaan guutameen rasaasa itti roobsuun erga ajjeesanii booda reeffa isaa magaalaa Booleetti gatuu isaanii keessa beektonni foomsaniiru. Ajjechaa gara jabeenyaa dargaggoo kanarratti raawwatameef qaamni ajjeese akka gaafatamu sirna awwaalcha isaa gaafa eebila 12/2026 geggeeffame irratti uummanni maatiin isaa gaafataniiru. Aanaa Ayiraa keessatti waraanni maafiyaa PP namoota hojii dhokdhokkee oofuun jiraatan irratti gurrii kaa'uun himame. Jaalaqaafan Fayyeeraa dabalata qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Ayiraa keessatti humnoonni hidhattoota bilisiginnaa namoota magaalaa Ayiraa fi ganda Boonda'oo jedhamu gidduu dhokdhoqqeedhaan uummata deddeebisan gaafa eebila 9/2026 irraa kaasee akka hin hojjenne dhorkanii jiraachuu maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru.
Akka maddeen himanitti ajajaan waanbadoota waraanaa jedhanii of waaman kana namoota kallattii jedhame kanarraa dogdoqqeen uummata deddeebisan walitti qabee hawaasni ganda boonda'uu fi gandootni ollaa gandichaa waraana bilisummaa Oromoo waliin waan jiraataniif tajaajila kamiinuu argachuu akka hin dandeenye akka dhaaba keenya bilchiginnaatti murteessinee jirraa jechuun dheekkameera. Isinis gama keessaniin akka kanaan dura dogdoqqeedhaan uummata gandoota kana deddeebistanii tajaajiluu akka hin qabne ajaja isinitti kenninirraa namni mul'isee saa'uu bifa dhokotaan ajaja kana cabsee yoo argame tarkaanfiin du'aa irratti fudhatamee dogdoqqeen isaa mootummaaf galii ta'a jechuun abbootii qabeenyaa dogdoqqee kanneen doorsisee jiruu isaaniirraa ugguruu jiraattoniitti dabaluun Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf feeranii jiru. Akka jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa dubbise tokko himanitti namootni gocha hammeenyummaa shiftoota maafiyaa kanaan hojii isaanii kanarraa dhorkamanii jiran kanaan duras jiruu kana hojjetanii ofii fi maatii isaanii jiraachisuu akkasumas mala qusannaa aadaa kan hawaasni naannoo torbaniin qarshii walitti fidee carraadhaan waliif kennu keessatti hirmaachuun hojii deddeebisaa dogdoqqee kana hojjetanii kaffalaa turan yeroo ammaa kana garuu uggura irraa ka'ameen sodaa lubbuu isaaniif jecha hojicha waan dhaabaniif qusannaa kana keessatti waan kaffalan dhabanii rakkoo dinagdee hamaaf saaxilamanii jiraachuu dubbatu. Ergamtoonni ofii gabroomanii bilchiginnaa hidhatanii fiigan akka waan uummata Oromoo gabrummaa jalatti hambisuun isaaniif danda'amutti bulanii ka'anii shiraa oolan onoota waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u keessatti hariiroo gaarii waraanichi uummata keessa socho'u waliin quba addaan kutuuf yaaluuf tajaajila hawaasaa addaan kutuu namoota hojii tajaajila hawaasaa hojjetan ofiif maatii isaanii jiraachisan jiruu isaaniirraa ugguranii dinagdee dadhabsiisuuf yaalaa akka turanii fi ammallee itti fufanii akka jiran gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Aanaa Cinaaksanitti jaleewwan bilchiginnaa maqaa ijaarsa buufata fayyaa jedhuun hojjettoota irraa mindaa kutan jaalmurtii haqaa waan qindeeffate qaba. Godina Dargee Aanaa Cinaaksam gandoota adda addaa irraa hojjetoota mootummaa kanneen hojii adda addaa irratti bobba'anii jiran lukkeeleen bilchiginnaa maallaqa ijaarsa buufata fayyaa jechuun mindaa isaanii irraa kutuu madda irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Barsiisota, ogeessota qonnaa, ogeessota fayyaa fi waajjiraalee adda addaa irraa mindaa ji'a fedhii isaanii malee humna irraa kutuu otonni aanichaa namni dubbise ifoomsaniiru. Wayita qaala'insi jireenyaa yaaddoo hamaa ta'e keessatti ergamtoonni bilchiginnaa osoo bu'uuraalee misoomaa ofiin hojjechuu qabanii baajata buufata fayyaaf qabame gara waraanaatti naannessuun rakkoo hamaaf saaxilaniiru. Mootummaan garboonfataa impaaritti maqaa adda addaa da'oo taasifachuudhaan maallaqa yeroo yerootti hawaasaa fi hojjetoota isaa irraa kan guuru isa kaan dantaa dhuunfaa isaatti deebisuun hojii qulqullina hin qabne ijaaruun rakkoo siyaas-dinagdee fi hawaasummaa fidaa jira. Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessatti miidhaan jaleewwan bilchiginnaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu jabaatee itti fufe jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qaba. Naannoo Beenishaangul Gumuz bulchiinsa magaalaa Asoosaa keessatti ilmaan Oromoo hedduun sarbama mirga namoomaa adda addaa argaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessaa humnoonni shiftaa bilchiginnaa guyyaa naannoo sa'aatii 9tti buufata waraanaa keessaa hidhannoo guutuun magaalicha keessatti bobbaafamanii addatti ilmaan Oromoo adamsanii ukkaamsuun hidhatti darbachuu fi leenjii waraanatti guuraa jiraachuu itti dabaluun ifoomeera. Addatti dhiibbaan sanyummaa wal qabatu hedduu ta'uu kan himan jiraattonni magaalichaa mana hidhaa magaalichaa keessatti baay'inaan kan argaman Oromoo ta'uun kutaa tokko keessa hanga namoota 94 ta'an walirra ciciisaa jiraachuun barameera. Namoonni hedduunis lukkeelee bilchiginnaaf maallaqa guddaa kaffalanii ba'aa kan jiranii fi namoonni waan fidanii kaffalan dhaban immoo gara leenjii waraanaatti kan guuramaa jiranii fi reebicha ulfaataa argaa jiraachuu gabaasni ONM dhaqqabe ni addeessa. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo Chaayinaan murtee Ameerikaa ulaa Hormuz cufuu balaaleffatte. Waliigaltee dhukaasa dhaabuus akka ariifachiifatuuf akeekkachiisa baafte. Eebila 14 bara 2026 mootummaan Chaayinaa murtee Yuunaayitid Isteet ulaa galaana Hormuz cufuuf dabarsite irratti yaada cimaa ibsaa jira. Ibsa mootummaa Chaayinaa fi har'a baase keessatti tarkaanfiin kun balaafamaa fi itti gaafatamummaan kan hin qabne jechuun ibsameera. Akka Chaayinaan jettutti ulaa Hormuz jechuun karaa bishaan addunyaa keessatti baay'ee murteessaa ta'e keessaa tokko yoo ta'u,
daldala boba'aa fi geejjiba addunyaa keessatti gahee guddaa qabaa jedhan. Kanaafuu cufuun isaa rakkoo dinagdee fi nageenya addunyaa irratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a jedhan. Dubbii himaan ministeera alaa Chaayinaa Guyyoo Jaay kun ibsa gaazexeessitootaaf Beejingitti kennaniin akka jedhanitti murteen Ameerikaa kun walitti bu'iinsa naannichaa ni hammeessaa jiran. Akkasumas dhukaasa dhaabuu yeroo ammaa irratti mariin gaggeeffamaa jiru akka fashalaa'u gochuu danda'a jechuun akeekkachiisan. Murteen akkasii nageenya dooniiwwan irratti sodaa guddaa uuma. Akkasumas karaa daldala idil addunyaa keessatti gufuu ta'a jechuun ibsaniiru. Chaayinaan furmaata akka ta'utti kajettu waliigaltee dhukaasa dhaabuu waaraa fi marii siyaasaa qofa ta'uu isaa hubachiifteetti. Kanaaf qaamoleen walitti bu'iinsa keessatti hirmaatan hundi tarkaanfii waraanaa irraa of qusachuuf marii fi nagaaf dursa kennuu akka qaban waamicha dhiyeessite. Gama biraatiin waraanni Ameerikaa akka beeksisetti erga mariin sadarkaa olaanaa Iraan waliin gaggeeffamaa ture fashalaa'ee booda ulaa Hormuz irratti tarkaanfii cufiinsaa fudhachuun murteesseera. Tarkaanfiin kun dooniiwwan gara buufata doonii Iraan galan yookaan irraa ba'an irratti daangaa kaa'uu dabalata. Kunis kan dhufe marii torbee darbe gaggeeffame waliigaltee malee xumuramuu hordofeeti. Haalli kun carraaqqii dhukaasa dhaabuu fi tasgabbii naannichaa mirkaneessuuf taasifamaa ture gufachiiseera. Kana malees pirezidaantiin Chaayinaa Shii Jinping yeroo darbe furmaata nagaa buusuuf yaada qabxii 4 of keessaa qabu dhiyeessanii turan. Yaadni isaanii kun biyyoota walitti bu'iinsa keessa jiran marii fi waliigaltee irratti akka xiyyeeffatan kan hubachiisu ture. Dhuma irratti Chaayinaan mootummaa Ameerikaa fi qaamolee dhimma ilaallatu hundaaf waamicha dhiyeessuun haala jiru tasgabbeessuu, nageenya galaanaa tifkachuu fi sochii daldalaa gara haala idileetti deebisuuf tarkaanfiin hatattamaa akka fudhataman gaafatteetti. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo har'aaf qopheeffanne kana gammaa ture. Odeeffannoo kan birootiin hanga walitti deebinutti nagaatti.